Jalabultiin eebba hidha laga Abbayyaa kabajamaa jiraachuun dhagahamee jira. ኢትዮጵያዊ መሆን እንዴት ያኮራል! የህዳሴው ዘመን ላይ መሆን እንዴት ደስ ይላል! የቀይ ባህር ታሪክ ሰሪ መሆን እንዴት ያለ ክብር ነው! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! Itoophiyaan galgala kanaa jala bultii eebba hidha Abbayyaa irra jiraachuun isiidha dhagahameeti jira. Biyyi keenya Itoophiyaan erga dafqa isaaniitiin namni hundinuu hirmaatee haga humna isaatti hidhi laga Abbayyaa xumurame boodam piroojeektii guddicha hidha laga Abbayyaa xumuruudhaan waamicha Afrikaanotaaf gootee eebbaaf jala bultiin guyyaa har'aan tanaa kabajamaa jiraachuun dhagahameeti jira. Miidiyaaleen gurguddaan Itoophiyaa ETV afaan Oromoofiim akkasumas Itoophiyaan Broadcasting dabalatee miidiyaaleen akka Addis Miidiyaa Neetwoorkiifiim miidiyaan tokkolleen osoo hin hafin namni hundinuu achitti argamanii galgala kana tamsaasa kallattii achirraa gabaasaatiin jiru. Itoophiyaanonni osooniif sabummaan adda waliin qoodin amantaadhaan osoo adda waliin qoodin Projektii kana xumuruun injifannoodha jedhameeti jira. ኢትዮጵያዊ መሆን እንዴት ያኮራል! የህዳሴው ዘመን ላይ መሆን እንዴት ደስ ይላል! የቀይ ባህር ታሪክ ሰሪ መሆን እንዴት ያለ ክብር ነው! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! ከአባይ እስከ አሰብ አንድ ልብ! Radeebinee hunda Itoophiyaanotaatiin kan biyyoota alaa jirtanii fi kan biyya keessaa hundi keessan baga gammannee baga gammaddan isiniin jennam. Lifaatiif dadhabbii waggaa dheeraatii boodam Projektiin guddichi Itoophiyaanota tokkoomsuuf Itoophiyaanota boonsu kun kabajamuun injifannoo Itoophiyaatiin erga lola Aduwaa injifattee booda Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif injifannoo taariikni galmeesseenaa dubbatu galmeessiteetti. Guyyaan har'aa Itoophiyaanotaaf addam eebbi jala bultiidhaa kun guyyaa seena qabeessa Itoophiyaanotaaf ta'ee galmeesseenaa irra ni qubatam. Itoophiyaanonni hundinuu gammachuun itti dhagahamam. Hundi isaanii tokkummaadhaan harka wal qabatanii fuulduratti imaluufiim akkasumas injifannoo argatan tikfachaam Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa guddicha kana Projektii guddaa Itoophiyaanotaaf Afrikaanota boonsuufiim eenyummaa Itoophiyaanota calaqqisu kana xumuruun injifannoodha.